Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tole egaa deebinee dhufnee jirra. Barnoota herregaa kutaa torbaffaati. Gilgaala 2.3 jechuudha. Boqonnaa 3 jalaayi. Tole egaa mee gilgaala kana hanga tokko haa ilaallu. Mee gaaffiiwwan maatiiwwan chaanaalii yuutuubii Barsiisaa Jamaal ta'an gaaffii isaan gaafatan irratti hundoofnee 5ffaa fi 6ffaa kan gaafatan haa daleenyu. 5ffaa fi 6ffaan kunis akkana jedha. Baay'inni lukkuulee gatii wal fakkaataa qabanii pirooporshinaalii fuggisoo gatii isaaniiti jedha. Yoo daldalaan lukkuu tokko lukkuulee 90 tokkoon tokkoo isaanii qarshii 220 bite dhaabbateessi pirooporshinaalummaa barbaadi jedha. Mee akkamitti akka barbaadnu mee haa isinitti argisiisu. Tole egaa mee haa jalqabnu akkamitti akka dalagnuu fi maal akka gaafatamne. As keessatti kennamaan keenya akka yaatti 90tu nuuf kenname. Akkasuma akka xaatti yookiin eksitti 220 nuuf kenname. Kana jechuunis gaaffii 5ffaadhaa fi gaaffii 5ffaa irratti jirra. Tole egaa foormulaan pirooporshinaalummaa fuggisoodha jee yaa wal qixani tahaa kaa jala xaati jenna. Asirraa gaamma kaan keenya wal qixani ta'a. Kaa wal qixani ta'a. Xaa baay'isuu yaa ta'a. Bakkuma kanaatti bakka buufnaa jechuudha. Bakka kanaatti yeroo bakka buufnutti egaa xaan keenya maal ta'a? Asirraa kaan wal qixani ta'a. Xaa baay'isuu yaa yeroo jennutti gatiin kaadhaa maal ta'a? Xaan nuuf kenname 220 baay'isuu 90 jechuun meeqa ta'a? Wal qixani ta'a 19,000 fi 800 ta'a jechuudha. Keenya yookiin dhaabbateessi pirooporshinaalummaa. Egaa itti aanu gaaffiin itti aanu tole. Gaaffiin itti aanu gaaffiin 6ffaatis baay'ee gaaffii salphaadha. Gabateen armaan gadii gatii bunaa gurgurtaa bunaa irraa argame kan guyyaa 4 mul'isa jedha. Asirrattis maaltu dabalaa jira yoo jenne gatiin kun dabalaa jira jechuudha. Gatiin dabalaa jiru kunis meeqaan dabalaa jira kan jedhu yoo ilaalle isuma lammaffaatirraa jechuun 800 fi 480 hir'isuu 240 yoo jenne kan nuti argannu 240 jechuudha. 240. Inni biraa mee 960 hir'isuu 720 haa jennu. 720 haa jennu. Egaa asittis kan nuti argannu 240 arganna jechuudha. Kanaaf keenya yookiin dhaabbateessi pirooporshinaalummaa keenya wal qixani ta'a 240 ta'a jechuudha. Gaaffii 6ffaadhaaf kun gaaffii 6ffaadhaaf.
Tole egaa bal'inaan irra deebinee kan hunda isaa isinii dalagee isinitti argisiisu ta'a. Mee ammaaf anumatti asuma irratti haa dhaabbannu isiniin jaa.